seexanni kan inni jibbu yeroo hundumaa humna dubbii waaqayyoo akka hubattu barbaadu. Speeshaal yeroo ammaa kana dubbii sagalee waaqayyoo wajjin hidhachuurra sooshaal miidiyaa irratti yaada isaa akka hidhatu taasisa. Meetodii yookaan tooftaa seexanni ittiin kiristaanota sammuu isaanii hidhu keessaan guddaan yeroo kana sooshaal miidiyaadha. Dubbii sagalee waaqayyoo jibba seexanni. Yesuus seexana gaafa rukute toota sadii inni itti mataa isaanii dha'e keessaan guddaan dubbii sagalee waaqayyooti jedhamee caafamee jira jedhe Yesuus. Yesuus seexanaan ani waaqayyoodhatiin hin jedhe. Seexanni ilma waaqayyoo yookaan Yesuus waaqa ta'uusaa beeka. Yeroo baay'ee kiristaanonni ijoollee waaqayyoo akka isaan ta'an seexanni beeka. Garuu ijoollee waaqayyoo ta'uu isaanii akka isaan hin hubanneef seexanni yaada isaaniidha. Seexanni akkati hin beekne kan inni barbaadu inni biraan eenyummaa kee identity isa jedhamu Kiristoos irratti eenyummaa qabdu akkati hubattu barbaadu seexanni. Kanaaf kiristaanonni baay'een ija jabaatanii ani mucaa waaqayyootiin jedhan. Kanaaf kiristaanonni baay'een ija jabaatanii yookaan daffaranii ani lammaffaa dhaladheera kan isaan hin jenneef eenyummaa isaa irratti namoonni baay'een shakkii qaba. Kanaaf Phaawulos yeroo barreessu warra Roomaaf gurri waaqayyoo hafuura keenya wajjin walii galee ijoollee waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa nuuf ba'a jedha. Mucaa waaqayyoo ta'uu kee dhugaa siif ba'a. Dhugaa siif hin ba'u yoo ta'e hafuurri si keessa jiru. Baay'ina keerra shakkiitu jira. Baay'ina jechuudha. Kiristaana kan si taasisu faarfachuu kee miti. Lallabuu kee miti. Raajuu kee eenyummaa keessa kee jiru baruu kee. Inni biraan waaqeffannaati. Galata jechuun sochii miti. Praise is not about movement. About confession of the greatness of God. Hidhii keenyaan jechuudha. Seexanni kan biraa akka nu barne kan inni barbaadu power of prayer. Humna kadhannaa akka hubattu barbaadu seexanni. Na kadhadhattee gaafa murteessitee gara kadhannaa dhuftu kanaaf yaada meeqa kan inni fuula kee dura tarreessu. By the way, kiristaanni jilbeenfanne argitaniitu ta'e namni sun under attack. Inni biraan seexanni akka nu barne kan inni barbaadu humna tokkummaa. Akka biyya, akka sabaa, akka waldaa kiristaanaa tokkummaan hin jiru taanaan dugda isaa duuba hamaatu jira. Seexanni akkati nu barne kan barbaadu kan biraane humna dhiiga Yesuus. Inni kiristaanaa dhiiga Yesuus keessa dhokfamee jira. Meeshaa waraanaa guddaan humna dhiiga Yesuusiiti. Madaa'uu poolichaatiin ati bilisa.